Waamicha lammummaa jaalatamoo uummata Oromoo fi qabsaa'ota Oromoo hundaaf Finfinnee News Networkiin erga sabasaa tajaajiluu jalqabee waggaa 2 lakkoofsiseera. Finfinnee News Networkiin miidiyaa qabsoo fi qabsaa'otaati. Finfinnee News Networkiin miidiyaa dhugaa Oromoof falmudha. Finfinnee News Networkiin miidiyaalee qabsoo Oromoo toora satalaayitiin Oromiyaan ga'uun tokkummaa hawaasa keenyaa jabeessuun lammiilee wal quunnamsiisa. Finfinnee News Networkiin qabsoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru uummata Oromoo biraan gaha. Finfinnee News Networkiin dhugaan Oromoo addunyaa biratti akka mul'atus jabinaan hojjeta. Tajaajila keenyatti fufinsaan laachuuf tumsi keessan murteessaadha. Akkuma waggaa 2 darban waliin uummata keessaniif argaa fi dhageettii taatan ammas koottaan waliin ta'uun saba keenyaaf sagalee waliin haa taanu. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii qabsoo fi qabsaa'otaati. Guyyaan tumsi kun itti geggeeffamu Mudde 10 2022 sa'aatiin 11 AM Pacificii 2 PM Eastern Time 8 PM Oslo 6 AM Melbourne dha. Karaan ittiin hirmaattan Zoomii ID'n 6 5 3 8 duwwaa 9 8 3 7 duwwaa. Paaskoodiin raa xiqqaa faa guddaa lakkoofsa 3 daa xiqqaa haa guddaa naa guddaa yookiin 5 9 8 4 duwwaa duwwaa. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii qabsoo fi qabsaa'otaa.